Dufanjira kulleto Dufanjira biyato aratu Butetu ayoto Janji arkuda Dufanjira ya jamarateti Dufanjira Sipira gayuda Dufanjira warega gabati Dufanjira Gati lubbu kanne Dufanjira Rabbi of kanneti Dufanjira Ubbo dandebu Dufanjira Rabbi kakadeti Dufanjira Dufanjira biyato Dufanjira ayoto Dufanjira Dufanjira harmeto Dufanjira Dufanjira kulleto Dufanjira biyato aratu Ayoto mato adatu ayo yade ani adatu mato biyato ayo yade ani Harka fuunee kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun kan daawwachaa jirtan qophii Ilaa-Filameeti. Qophii Ilaa-Filamee keenya irratti waa'ee eebbaa fi sirna eebbaa fi tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Finfinnee ilaalchisee keessummoota lama isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummooti keenya har'aa obbo Shukrii Qaasiim as Osloo Noorweey irraa akkasumas immoo obbo Kaalid Yunus Atlaantaa irraa keessummoota lamaan isinii qabadhee dhiyaadheera. Wanti nuun har'a irratti haasofnu walumaa gala hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa kaasee haga ammaatti kaayyoon isaa maalii, bu'aa maalii buusee amma ammaatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork adeemsa jiru keessatti maal hojjetee kan jedhu gara dhumaatti immoo waa'ee imala isaa gara biyyaa irratti ilaalchisee gaaffiif deebii goona. Obbo Shukrii fi obbo Kaalid afeerraa qophii keenyaa kabajanii dhiyaachuu keessanii fi maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin akkasumas maqaa OMN'n guddaa galatoomaan isiniin jedhaa baga nagaan dhuftan. Galatoomitis baga nu asirrannoo eferte. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma gidduu kana dhagaa jirtanii miidiyaa irrattis beeksifamaa jiru. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tamsaasa isaa biyya keessatti eegalee jira. Haa ta'uutii sirni eebbaa bal'inaan hin gaggeeffamne isa kanaaf immoo bakka Daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi akkasumas xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed argamutti akkasumas kabajamtooti keessummootii garaagaraa bakka argamanitti hagayya 5 bara 2018 magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti sirni eebbaa fi tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hagayya 5 gaggeeffamuuf deema. Egaa isa kanaaf haala tokko akkasumas dudduuba deebinee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii turtii isaa hagammaatti ol yaadachiisa.
wanta gara fuulduraatti biyya keessatti eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kana ilaalchiseesi keessummoota keenya wajjin turtii goona. Haga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Obbo Shukrii isinirraan eegalaa. Egaa akkuma yaadatamu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork guraandhala tokko bara 2014 sagalee uummataa ta'uudhaaf hundeeffame. Har'a ga'ee jira. Mee warra jalqaba hundeeffama isaarraa kaatanii duukaa turtanidha isinii. Dudduuba deebitee maal nu yaadachiista? Maaliif hundeeffame? Sababa maaltu ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akka hundeeffamuuf? Namni hundi akkuma beeknu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jalqaba wanni inni irratti ka'eef sochii adda addaa biyya keessa socho'aa turanii sochiilee turan kana keessatti akka fedhanitti akka barbaadamutti uummanni keenya sagalee isaa dabarfachuu hin dandeenye namni sagalee isaa dabarfachuu hin dandeenye fi rakkoolee jiru information sa'aasaatti update wal godhaa deemuu hin dandeenye rakkoo guddaa dhagee waan fudhateef tiimiin tokko ni ka'e. Oromoon dura qilleensi isaa bilisoom malee bilisummaa itti aanutti deemuu hin dandeenye qilleensa isaa bilisoomsina kajuun ka'anii qilleensu akka jaansan ni danda'ama namni sammuudha bilisooma namni sammuun bilisa yoo ta'e waa bilisoomsuu ni danda'a bilisummaa dura mataa ifirraa sammuudhaan bilisoomne ni danda'a jenneetti kana janii ni danda'a janii deemanii akkuma beekamu gaa hundeeffama isaa irratti ummata gaafa Afrikaa keessa arga ummanni Oromoodha ummanni Oromoo fi ummanni afaan Oromoo dubbatu ummata guddaadha. Ummata kana keessatti ummanni Oromoo ummata yeroo jaarraa hedduudhaaf miidhaa keessa gabrummaa keessa miidhaa adda addaa keessa dabarsaa ture sagalee isaa sagalee walaba ta'e hin qabu. Kanaafuu ummata keenya dura sagalee isaa tokkummaa isaa waan isa tokko godhu sagalee information ittiin wal jijjiirratu bilis itti ta'e walaba ta'e tokko miidiyaa qabaachuu qaba kajuun sanirraa ka'ee dhaabbate. Jechuun sochiilee maaster pilaanii illeetu jira rakkoolee adda addaa jira kana hundaafuu karaa feesbuukiin karaa adda addaan malee sooshaal miidiyaa biraa fayyadamuu takka immoo miidiyaalee akka isaatfaa yoo fedhe waan nuti barbaannes nun dabarsu waan nuti tole waan gara isaaniitti hirkatu dabarsaa kanaafuu dura miidiyaa qabaachuu qabna kajuun lafaa ka'ame jechuudha. Sababa sanarratti hundaafamuu eegalamee hundeeffames. Tole hedduu galatoomii ammas gara Kaaliidittan darba. Kaaliidatis hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa kaatee wajjin jirta. Amma Shukriin kaaseeraa sagalee uummataa ta'uu fi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaabbatee jedhe. Mee ati immoo kaayyoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundeeffameef akkamitti nu yaadachiista dudduuba deebitee kana yeroo takka taasiftee xumurteeni wanta Jawaar Mohammed gaafa Director Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaafa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundeeffame qilleensa Oromiyaa bilisoomsine wanta inni jedhu haasa'ee ture isaa akkuma taasiftee xumurteeni Juune Mahadiin nu taphachiisaa sagalee sana nu dhageessisa dheen abdadhaa. Kaalid mee kaayyoo isaa nu yaadachiistaa dudduuba deebitee kaayyoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundeeffameef? Yaa galatoomii lattuusii fi OMNs akkuma Shukriin jeetti dura Oromoon maal barbaachisaadha. Dura namni Oromoo ba'aa fi dhiyaa fi kaabaa fi kibbatti sagalee waltawaa ta'u dhabuurraa kaka'ee rakkina biyya keenya keessatti jiru miidiyaa adda addaa dhabuurraa kaka'ee qabsoon teenya karaa tokkotti fuulleeffachuu wanni hin dandeenyeef waan miidiyaa dhabne kajuu irratti yaadamame namoonni murtaa'e humna murannoo qabaachuu irraa ka'anii OMN kana akka hundeeffamu godhame. OMN kun eega hundeeffamee qabsoon biyya keessatti jiru sun amma 50 qabsoon Oromoo godhamullee shaffisaan eega OMN kunii fi qeeroon Oromoo biyya keessatti eega waliin dhaabbatan shaffisaadhaan karaa ba'aa fi kibaa fi kaabaanis namni Oromoo wal baree wal beekee maal nuti isaaniif wanni nuti goonu maali sagalee isaan warra biyya keenya keessatti sagalee hin qabneef sagalee isaanii dhageessisuudha hojii isaan hojjetan ala kana keessatti mul'isuudha kajuu san keessatti Directorri OMN obbo Jawaar Mohammed dura taa'ummaadhaan wanna kana gizee ummata Oromoo guyyaa duraa 2014 gizee jalqabame wanni ni jee maali wanni guddaan qabsoo nuti goonu qilleensa Oromiyaa ni bilisoomsinaadha. Inni sun dhugaa rabbii tahee qilleensi Oromiyaa yeroo amata afurii fi baatii 4-5 kana keessatti qilleensi Oromoo bilisoomee biyya san keessatti illee argaa kunoo
Finfinnee keessatti OMN deemuun isaa wanni guddaan OMN wanni dhaabbateef uummata Oromoo warra sagalee hin qabneef sagalee ta'uudha. Harumaan jechuu barbaada gabaabsee. Tole hedduu galatoomii Mahadiyoo sagalee Jawaar gaafa sanannaa seeraan nu dhageessiste gidduutti. Ummatti olaantummaa ilmaan naftanyaadhaa gama miidiyaatiin irratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne. Ummatti olaantummaa ilmaan naftanyaadhaa gama miidiyaatiin irratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne. Ummatti olaantummaa ilmaan naftanyaadhaa gama miidiyaatiin irratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee. Galatoma. Baatii hagayyaa keessa ji'a 8 dura hoggaa Amaarrii Paaltookii fi isaatiin na ari'e. Isinitti hin dheeyse. Fardi ala bulullee galgala mooruma galaamii hoggaa waraabessi ari'e. Isinis nan qaanyeessine. Onnee naa hin kennitaniiti. Nan dho'isinees woo hoottu asi dhokadhu si baaf naan jenne. Onnee itti naa daddabaltanii na gadhiiftan jechuu. An onnee san guuttadhee haraa seenee ammayyaasin waraabuun warri kun duubaa qindeessuun magaalaa 20 deemnee hunoo tokkoffaa rabbiif galanni haa ga'u lammata isiniif galanni haa ga'u sadaffaa Starbucks galanni haa ga'u as geenyee jira. Gaafa nuti as dhufne waan 5 biyya alaatitti dalaguun ni barbaachisaa dalaguu feenaa dalayneet isin dagalaysiifna jenneet waadaa isinii galle. Wanni 5 san tokko diplomaasiidha. Halammataa advocacy jechuunis kaduraa haqa Oromoo dhugaa Oromoo mootummoota biyya alaatitti hubachiisuudhaaf hojiin hojjetamuu qaba. Halammataa roorroo uummata keenya irra ga'u uummata addunyaa beeksisuu barbaachisaadha. Sadaffaa hayyoonni Oromoodhaa beekumsa isaan maddisiisan san akka uummataaf ta'utti haqaarree bakkaan ga'u nu barbaachisa jennee ka afraffaa immoo leecalloo as jirtu sana qabsoorra oolchuu shanaffaa afaan horachuudha qabna jenne. Shanan kana keessaa tokkoon isinii eegalla jennee waadaa isinii galle. Miidiyaa isinii bannaa. Hoggaa jennee hojii seennu. Alagaan jarree isaa tokko ta'a walittuun dhufan jedhe. Jallaan keenyaas woo Oromoon faffacaate takkan taatu jedhe. Takkan taane Oromoon hayyoon lafa taatee beeyti. Maal jenne gaafas walitti mummufanne malee garaan addaan nun cinne. Garaan deebi'ee walitti nu ciisee walitti nu hidhe. Miidiyaan maallaqa guddaadha gaafataa. Maallaqa guddaa kana dureessi Oromoon kan Oromoon hin kannitu jaan. Nun beekan. Jallaan keenyas hin beeku, diinni keenyas nun beeku. Dureessi akka durooma isaatiin, hiyyeessi akka hiyyooma isaatiin galaanuu guduunfee waan hin danda'amtu jaan san aarraa akka dhugeessu nu godhe jechuudha. Oromoon murnoota qabdii jaan.
murna 99 jira amma isin sakaalan amma lafaan isin dhaan osoo jahan murni tokko osoo nu duran dhaabbatin ijoolleen hundi ilaalcha siyaasaa sii mata qabattee asirra hirmaachuudhaan bakka kanaan ga'uu dandeenya jechuudha. Guddaan ijoolleen zabanaa kofoo gararraafattee deemuu malee humaan fiddu jira. Xiqqaan immoo manguddaan teenya wal nyaachuu malee humaan dalaydu jira. Wanni narragaa isinii bahu guddaan keenya kan nu bilbilee gorsa nuun kannin ka bakka jallatetti qajeelfama nuun kannin kakka bakka barbaannetti nuuf hin dhiyaatin tokkon jiru Oromoo keessa ammallee guddadha. Dargaggeessi yoo ja'us kofoo ol wayyeeffatee waraansillee hidhatee halkanii guyyaa dalagee akka isin jirtan kanatti amma qilleensarra isin oolche jechuudha. Hin danda'amu jaan. Dandeenye moo hin dandeenye ree? Nun beekanii barra. Nuti ilmaan Taaddasaa Birruuti. Kasadoof qananii habashaan kanniteef yuunifoormii wajjin ofirraa baasee haadha qoraanii cinaa hiriiree falmate. Nuti ilmaan elemoo qilxuuti. Daldalatee duroomee araba wajjin jiraachuu osoo danda'u san dhiisee xirrotti xirracha keessatti isiniif kadue nu ilmaan isaati. Nuti ilmaan waaqa guutuuti. Ka habashaan qawwee fi qabdurra dabarsitee Ingilizirraa xayyaara fiddee diimosforra saasa takkaatiin lafa buusaa ture. Nu ilmaan isaati jechuudha. Nutu hin dandeenye. Xiiqiin nu qabe. Dandeenye. As hin geenye. Waan isaan irra kufaniif san lafa hin balleessine dhaloota haqa nyaatee dhugaa abboota keenyaa nyaatee hafu hin taane hanganaan geenye jechuudha. Magaalota deemne hunda keessatti waadaa takka isinii galle. Waraanaan dhayinee wayyaanee sirraa kaasuu yoo dadhabnus taate ammatti olaantummaa ilmaan nafxanyaadhaa gama miidiyaatiin isirratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne har'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa uummata keenya irra qabdu cabe. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Bilisummaan tuntuttee gara bilisummaa dachii Oromiyaatitti akka ceetu dirqamni keessan jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya haasaa sirna hundeeffama Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii irratti bara 2014 Jawaar Mohammed haasaa godhee ture kan inni amma isin daawwachiisaa turre. Egaa gara gaaffiif deebii koottan deebi'a keessummoota koottan deebi'a. Shukuri sittan deebi'a mee Oromiyaa miidiyaa neetwoork egaa akkuma inni amma haasaa ture dhugaa Oromoo mul'isuudha. Roorroo uummata Oromoo addunyaatti beeksisuudha. Akkasumas immoo olaantummaan erga Oromiyaa miidiyaa neetwoork hundeeffame olaantummaan ilmaan alagaa qilleensarra alagaadhaa cabeera akkasumas immoo qilleensa Oromiyaadhaa
bilisoomeeraa jedhee ture haasaa Daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohaammed haasaa godhe ammaa irratti. Mee walumaa galaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork erga hundeeffamee waggaa 4 walakkaa ga'eera. Bu'aan ni buuse maal akkamitti madaalta Shukuri? Bu'aan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork buuse waanuma ifa jiru namni irraa haaluu irraa godhu hin jiru. Jijjiiramni amma biyya keessa ni jira jennee haasofnu kuni ani warra jalqabarraa miidiyaa kanaa wajjin jiru waan hin ta'eef waan hin beeku akkam ture siistem biyyaa sanis keessa turree waan keessa turree keessaa baane namuu waan beeku maalirra ture arra maalirra jira jijjiiramni jedhamu kunu hirriibaa kaasee uummata Oromoo tokko godhee arra jiru kun dura qabsoon Oromoo bifa adda addaan ittuma jira. Bibittinnawaadha. Karaa namni wal quban qabu. Qabsoon bahatti godhamu warri dhihaan dhagahu, kakaabaan dhagahu, kalixaa waliin dhagahu ture. Illeensi kun erga bilisoomerraa ka'ee Oromoon baha jiru, lixa jiru, kaaba jiru, kibba jiru wal dhagahee tokko tahee sagalee isaa dhageessifatee akkuma jaame san olaantummaan qilleensaa warri biraa qabu san keenyas cabsee seenee information namni keenya osoorra galata gaazexanyoota keenyaatillee halkan isaan biyya westii keessa ta'anii sagantaan guyyaa biyya keessa dabu information guyyaa achi argatan halkanis osoorraaf ni dalaganii sa'aa dheeraa darbanii jijjiirama ara biyya keessatti ifatti agarru kana namuu waan kaasuu danda'u miti kun bu'aa OMN irraa dhufu. So bu'aan OMN qabsoo bilisummaa Oromootiif bu'aa guddaa tahee tokkummaa irra jiru kanarra kan gahee jechuudha. Garaagartummaa feene akka siyaasaa qabaannu. Hundi arra bakka takka teenyee akkaataatti haasofnu kan akka haasofnu dhokataa hayyuu keenya beekaa keenya seenaa keenya namuu karaa walitti dhufee kan irratti dubbatee namuu arra nutis teenyee asii irratti haasofnu kana jechuudha. Bu'aan isaa bu'aan isaa qabuu miti nama hundaafuu ifa akka ta'e jechuudha. Tole hedduu galatoomii. Atoo maal jetta Khalid bu'aa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork buuse akkamitti xiinxalteessuma akkamitti madaalta bu'aa isaa? Yaa fayyaade bu'aan isaa akkuma reefu akkuma Jawhar jedhe dhageenyetti akka biyya kana keessatti OMN dhaabuu irratti hundeeffama irratti biyya keenya keessatti bu'aa guddaa buusuu isaa namoota ni beeka. Waan walitti himnu hin jiru kanarratti lamada waan advocacy irratti sadirratti already waan gaggaarii mul'isaa jirra. Hiriira adda addaa godhuudhaan waan ala kana keessatti uummanni Oromoo barbaadu cufa uummata biyya san jiruudhaaf gaachina ta'a isaan bira dhaabbachaa hojjechuudhaan waa dandeenyu cufa godhaa turre. OMN wanni guddaan inni buuse keessa biyya keenya keessa akkuma reefu nan dubbadde kana sagalee warra hin qabneef sagalee guddaa ta'uun keenya. OMN kana dura jalqabarraa jalqabnee waliin jirra. Halkanii guyyaa gaazexanyootni daayirektarri OMN Jawhar warri cuftinu osoo hojii qabu dalagaa kiyya jee halkanii guyyaa wanna kanarratti hidhamee hirribatti dhabee ummata keenya warra sagaleen qabuuf sagalee guddaa ta'uu isaatiif ani akka nam tokkotti gammachuu guddaan itti qaba. OMN sadarkaa kana dhaquun isaa na gammachiisa. Bagaan wajji jiraadha jeetillee gammachuu guddaan irraa qaba. Wanni as keessaa bu'aa guddaa kan arke ani nama naannoo Fadis keessaa karaa mullu jaan tokko jira baadiyyaa kana addunyaanu kuma hin qabne baadiyyaa san keessa OMN ni dhagee jigiti jaanii gidee dhagee moor kana akkaan kana caala akkaan hojjetu na godhe. So karmaafuu OMN bu'aan inni buuse waan xiqqaa fi kana jennuu miti namuutu ni harkaa kanaafuu hedduulee dhaadheessuun hin barbaachisu dalagaa isaatiitu se hima dalayduu nam sadii nam afurraa jalqabee har'a dalayduu afaan jahan afaan OMN afaan jahan afaan adda addaatiin dubbachuun isaa ummata keenya warra sagalee hin qabnu Oromoo qofaaf osoo hin taane sabaaf sablammiifillee akka dhaabbate ummanni addunyaa yookaan ummanni biyya keenyaa ni harkaa. So amata afran kana keessatti bakka guddaa dhayne ammallee kun ni ga'e jechuu miti kana caalaa guddatnee irratti hojjechuu nu barbaachisa jechuu waan barbaada. Tole egaa akkuma beekamu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork biyya alaatti hundeeffamee kan inni hojii isaa hojjechaa ture. Qooda fudhattoonni yookiis immoo hirmaattoti yookiis qaamni akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun hojii isaa yookiis kaayyoo isaa galmaan ga'uu fi gumaacha guddaa godhanii eenyu faadha qaama kamii biyya keessaas haa ta'u biyya alaas Shukuri? Qaamni gumaacha OMN haga ammaa godhaa jiru qabeenya biyya alaarraa
OMN tokko hawaasni biyya alaa jiru hawaasni Oromoo hundi takka irraa nafne gumaacha OMN'if godhaa jiru irratti gargaarsa adda addaa godhaa jira. Humna namaatiin jiraata. Namni hundi irratti hirmaatee jira. Qaamni hooggansa isaa immoo igar tahee osoo barnoota qabu barnoota isaa dhiisee hojii kiyya jee fudhatee akka kafaltii nama addunyaaf kafalamuu sana osoo hin ta'in humna isaa itti kennee jiru ifa namoonni beeka. As keessatti warri keessaafuu gaazexaanyoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irra hojjetaa jiran if kennanii if tahanii hunda isaanii waan hin beeku. Warri boordii Miidiyaa Oromiyaa Neetwoorkii keessa jiru anumataa kiyyarraa kaasii bu'aa qarshiitiin qabaannee osoo hin ta'in halkan sa'aa dheeraa kenninee taa'aa irratti waan hedduu hojjechaa turanii. Warri eksekuutiiv irratti jiru jaarfaadhaan hoogganamee jiraatanis if kennanii biyya hundarra deemanii uummata hawaasa Oromoo hunda wajjin tokko tahanii qabsoo kana biyya keessatti wanni godhuu hin dandeenye haga dandeenye uummanni kun kiisha isaatiin humna isaatiin bira dhaabbachuu qaba jedhaniif kennanii haga ammaatti dalagaa jiranii uummanni Oromootillee wajjin dhaabbatee gargaaraa jira. Garuu gaafiin kee yoo nagaluu baates kan mana fakkaata. Egaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork egaa ofii hojjetoota duwwaan miti biyya keessaallee yoo namooti nama hundumaatitti maate jechuun danda'ama gaa yaadi koo biyya keessaas kan informationii kennan jiru maatii professional warra ta'an qofa otoo hin ta'in namoota hedduutu itti hirmaate yaadi kee sirriidha. Hedduu galatoomni kabiraan latuu teenyaraan sii deebi'a. Biyya keessa bakka intarneetiin jirretti uummanni keenya rakkoo isaa miidiyaa kiyya jechuudhaan kafaltii takka malee tiraanspoortii fudhatee informationni sun osoo hin bulle jee bakka neetwoorkiin jiru dhaqee kaardii isaa guuttatee namni isaa kafalu hin jiru. Kiyya jee dabarsaa ijoollee turtee jira. Informationa kennaa turantu jira. Akkasuma hojjetaan warri qaamni fayyaa nama keenya kamiidhaan bakka mana wal'aanaatti wal'aanaa kara biraatti informationas kennaa miidiyaa kana jabeessaa warri turan warra inumaan nu daran ala jiru kanarra riskii hamaa san keessa taa'ee godhantu jira. Kanaafuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhuguma ka uummataa ta'uu san irratti hubata. Khalid gara keettan deebi'a. Egaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork erga hundeeffamee waggaa 4 walakkaa guuteera. Qabsoon biyya keessatti eegalee fi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hiriyaadha jechuun hin danda'ama. Maaliif keessumaa waa'een Oromoo Protest kan inni eegalee hundeeffamuma Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ji'a 1-2 guunne gidduutti kan inni eegalee waluma faana deemaa jiru jechuudha. Isa kanaaf gumaachiif yookiis immoo ga'een Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qabsoo Oromoo Protest kana keessatti yookiis immoo qabsoo uummati Oromoo walitti fufiinsaan haga ammaatti geggeessaa jiru kana keessatti ga'ee akkamii qaba ture? Akkamittiin maal ture ga'een Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork? Yaa fayyaada ani kan jechuu barbaadu OMN fi qeeroon gargar ba'anii hin beekanii qabsoo biyya keessatti sossoo'insa guddaa godhamuuf akka ilmaatti akka abbaatti akka gorsitutti OMN'n qooda gurguddaa akka qabu namoota kana ni beeka. Qeeroon biyya keessatti lubbuu haa kennitu malee lubbuudha caalaa wanni jiru hin jiru. As keessatti miidiyaan keenyaas hanga danda'uun qabsoo isaan qabsaawaniif silaarraa miidiyaan keenya OMN kun silaa yoo hin jiraanne dhiini isaan ganna qabe sun tokkollee beekuun silaa hin dandeenyu. Kanaafuu nuufi uummanni qeeroo biyya keessa jiru walitti dhufuudhaan wajji hojjechuudhaan waan isaan achirraa baasanii asitti ergan nuti isaaniif maxxansuudhaan hojiin gurguddaan hojjetame. Kana keessaa OMN keenyuti kayuuf OMN kan uummata Oromooti qabeenya uummata Oromooti. Fakkiidhaaf amma waan tokkoon kaasuu barbaada. Atlaantaa keessatti gaafa amata afuraffaa OMN fundraising irratti haati Oromoo takka nama amata 65-70 ni taati. Mootummaan raayin doolaara 600 harkadheeti kunoo doolaara 500 OMN-dhaaf kana hoonaatti kannaa jettee gaarigaadhaan bakka san dhufteeti doolaara 500 nu kannitee 100 takka ofirra qabattee jechuudha. So OMN irra keenyuti kajuu kabeekaan beekumsa isaatiin manguddoon teenya kaamat 60-70 qabeenya isaatiin waan mootummaarraa harkatuun san qofaa miti biyya keessatti uummanni OMN kana gargaaraa ture jechuudha. OMN aseetii uummata Oromoo waliigalaati. Garuu waan takka
namni keenya gizee waan takka hojjete galatoomaa waliin jechuu beekuun nu barbaachisa. Dura taa'ummaa OMN Jawhar Mohammediin wanni ni hojjetamne hin jiru. Halkanii guyyaa itti dhamee halkanii guyyaa hirriba itti dhabee galatoomillee at least namni keenya waliin jechuu qabna. Kana hagoonu galatoomii uummatarraa eeggachuudhaaf miti. At least moraalillee walii kennuun nu barbaachisa. Isaanii miti OMN warri joornaalistoonni akkuma reefu jennee irra dhamaanii jiran irra lafaanii jiran wanni amma reefu Shukriin jee kafalliin isaaniif kafalamuuf dhugaaraan kafalliidhaa miti. Wanni kuni garuu waan kiyya ja'anii waan keenya ja'aniiti waan guddaa hojjetan OMN akka itti yaadatamu arraas borus bakka jirurraa akka guddatee aseeti Oromiyaa waliigala akka ta'u irratti hojjetamaa jira. Kunis akka ta'u yeroo gabaabduutti ifa jechuudha. Tole, egaa kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun qophii ilaafilamee dhimma waa'ee eebbaa fi tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Finfinnee irratti adeemsifamu ilaalchisee keessummoota lama wajjin marii gochaa jirra. Of duuba deebinee haala kaayyoo fi sababa hundeeffamaa akkasumas bu'aa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork haga ammaatti buuse irratti kan inni dubbachaa jirru. Akkasumas gara itti fufnee waa'ee biyya keessattis sirna eebbaa fi waa'ee biyyatti galuu daayirekteera Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawhar Mohammed ilaalchisee haasaa goona. Qophii kana qindeessee kan isiniif dhiyeessu Allattuu Bishaan akkasumas immoo ogeessi teeknikaa Mahadii Juneediin waliin jira. Haga dhuma sagantaa keenyaatti ammas nu waliin turaan afeerraa keenya. Egaa akkuma quba qabnu akkuma miidiyaattis ibsamaa jiru karaa garaagaraa beeksisis geggeeffamaa jiru. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork adoolessa hagayya 5 bara 2018 yookiis immoo akka lakkoobsa biyyaatti adoolessa 29 bara 2010 galma barkumee itti Finfinnee handhuura Oromiyaatti geggeeffamuu fi qophiin xumuramee jira. Daayirekteera Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawhar Mohammed akkasumas immoo keessummooti biroon qophii kanarratti argamu. Biyya keessaas qophii kanarratti argamuudhaa fi sirna kanarratti argamuuf qophii barbaachisaan xumuramee jira. Kanaaf mee waa'ee biyyatti galuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kana akkamittiin ilaalta? Shukrii maal jetta? Akkamittiin fudhatta? Maaltu sitti dhaga'ame yeroo ammaa kana? Dura yaadannu yoo ta'e yeroo muraasa dura Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waggaa tokko dura yakka himata shororkeessummaan himatamee qaama shororkeessummaatti farrajamee ture. Amma garuu inni kun irraa ka'ee biyya keessatti itti dhiyeenyaan isa fagoo taa'ee alaala taa'ee uummata Oromoo fi sagalee gurraa fi ija uummataa ta'ee hojjechaa turu. Amma garuu biyya keessa uummata bira ga'ee qaamaan biratti argameeti kan inni hojii isaa geggeessaa jiru. Isa kana biyyatti deebi'ee hojii eegaluu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kanaa fi akkasumas immoo sirna eebbaa fi tumsa OMN hagayya 5 qophaa'aa jiru kan akkamittiin ilaalta? Galatoomii latuu teenya waa'ee galiinsa miidiyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork marii bal'aa gaggeessan ijoolleen hooggantoota irra jiranii fi akka boordiitti illee marii nu wajjin taa'amee akka galamu murtaa'e. Waan asirratti si ajaa'ibsiisu akkuma jenne executive director Jawhar illeensi erga bilisoome carraa argamne waan kana dhiibnee asiin geenye halaala teenyee sirraawanii riskii jiru hunda fudhannee galuu qabna jee wanni jee murteessee galee miidiyaan sun achittis ni galee gallaanis waanuma argaa jiru kanarra sadarkaa kana ga'e amma immoo Oromiyaa guutuu keessatti godinaalee adda addaa irratti biraanchii isaa banuuf deema. Kanumarraan immoo achitti eebba isaa waggaa 4ffaallee achitti kabajuuf deemanii kanarratti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kana eega dhaabbate yeroo 27 saatalaayitii irraa buusan galgaluu arra saatalaayitii irraa buune jennaa walgahii teenya arra saatalaayitii deebine jennaa walgahii teenya osuma akkas jiru as ga'e amma wanni sun hundi hafee sadarkaa kanarra dhufe humna uummata isa duuba jiruutiin wal qabate amma yooma kanallee riiskii kana fudhattee obbo Jawhar akka hin gallellee haga tokko kakaasnee wanni jennaan inni immoo no ani lubbuun tiyya lubbuu Oromoo daa'imman lubbuu maatii ijoollee wajjin duuturra hin jiru riskii jiru hunda rakkoon qabu
ummanni hiyyana duuba jira rakkoo miti jee murteeffate nuti san irratti sirriidha lubbuun isaa kan nama biraarraa addaan tajuun nuti yaada sanarra walii galle amma galiinsi inni galuun abdima ummata isaa qeerroo ijoollee duuba jirtu kanumaan asirratti immoo wanniin ani ummata keenyaafillee ummata Oromootiif manguddoo fi haawwan arree hundaafuu dhaamuu barbaadu maaliif qophiin kun tasgabbiidhaan maaliif waan tasgabbiidhaan godhame hundi kana keessatti ayyaanni kun ayyaana guddaa waan ta'eef ummata sagalee dhabee beekamaadha namuu hamilee qabnaa sinsinnii qabnaa waan hedduu hawwinaa hawwiisan gammachuu keessatti wallaaluu fa'aa dhufaa kanuma keessa immoo diinnis nu miidhuudhaa fi dhaaluu dhufaa eeggannoo tasgabbii yoo namni illee nu wajjin walloluudhaaf wanni jee guyyaa san walloluu dhiisne guyyaa biraa wallolla jenneetuma dhiisne naamusaan yoo geggeeffanne qophii gaarii geggeeffannaa bakka barbaanne san ga'uu dandeenya wanni guddaan obsa tasgabbiin tokkoomuun yaada bittinnaawaa ofirraa eeguun namoota yaada facaasu eeggachuun murteessaadha ijoolleen galuudhaaf qabsoo kana halaala teenyee asiin geenye keessa teenyee waan ummanni keenya barbaadu waan ummanni keenya ta'u hojjetaan ajaaniif galu jiranii carraa gaarii hin ja'anii warra galuufis nutis mara dhaquun keenya waan afaan qabne maaliif waan duubaa dhibaa asiin geenye irraa fagoo ta'uun hin ta'u wajjuma galleen nutis achumatti waan ijoolleen teenya taasisan kanaafuu karaa biraatiin qaamni waan kanaaf tika eegumsa godhulleen tasgabbiidhaan ummata keenya gammachuu isaa akka waan gammachuun dhugaan itti dhaga'amuuf gammachuu keessa namni waan fedhe godhuu danda'a qaamni karaa mootummaatiin jara kana eegumsa godhuufillee guyyaa san hubannoo san fudhatee ijoolleedhaaf eegumsa gaarii godhu bifa tasgabbaadhaan saniin dhaaba. Tole hedduu galatoomi egaa gara Kaaliiditti deebi'a Kaaliid egaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hagayya 5 sababa keessumaayyuu hagayya 5 irra kan inni ta'ee fi akkuma yaadannu hagayya 6 bara 2016 Grand Oromo Protest guyyaatti qeerroo biyya keessaa guyyaa walumaa gala guutummaa Oromiyaa keessatti ba'anii sagalee isaanii dhageessifatanii yaadannoo isaaf jedhameeti hagayya 5 irra kan inni tumsii fi eebbi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waggaa arfaffaan Finfinneetti qophaa'aa jiru galma Barkumeetti qophaa'aa jiru mee isa kana akkamittiin ilaalta maaltu sitti dhaga'ame Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork biyyatti deebi'ee akkasittiin bifa ho'aadhaan qophii xumuramaa jira isa kana akkamitti ilaalta? Yaa fayyaada yaa amata afur dura akkuma beekamutti OMN biyya san keessatti shoora keessituudha jedhamee paarlamaatti dabree jira isaa fi maqaa Jawaaris ta'ee namoonni biraa achi keessatti isallee gargaaraa isa hojjechaa jiru advocacy hedduurratti ture cuftinuu biyya sanitti galuu sodaannee turre at least achi keessatti maqaan keenyaa fi fuulli keenya gidee hedduu mul'achaa ture waan ta'eecha har'a garuu dilli sun cabee biyyuma dheengadda shoora keessitu jedhaman keessatti OMN achi banamuu isaatti Finfinnee irratti banamuun har'a qabsoon Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo qeeroon ilmaan Oromoo dhiiga ganna qadisaniitu har'a asiin nu fide galanni hasaaniiti guddaan rabbiin kaduyeefis rabbi rahmataa godhuuf kajiruufis rabbiin ammallee jamina nuuf haa kennu nu cufaafu so obbo Jawhar Mahammad nu cuftinu akkuma nama Oromootti nu cuftinu konsernii ni qabna biyya san keessatti akka hin deemne kajuu kana namni ni dubbata nuti illee akka nam tokkotti wanna kana silaa irraa oolee kajuu qabaachaa turre garuu wanni kun guddaan murteessaan isa waan ta'eecha murtii kanarratti akkuma reefu Shukriin jee ijoollee xixiqqootu du'aa jira ijoollee giraajuweeta gooteetu dhumaa jira ani lubbuun tiyata isaanii irratti hin caalu kajuu irratti ejjennoo qulqulluu fudhachuu isaatiif nuti illee deeggarsa guddaa kanninaaf kanumaafuu hoogganaan waan tokko hojjetu leadershipii quality leadershipii murannoo yoo itti qabaate namni wanni hin mooneef hin jiru kanumaafuu Jawhar gizee karaa biyyaa deemuus ummanni keenya mootummaan federaalaa mootummaan naannoo Oromiyaatii fi ummanni keenya ummanni qeeroo fi ummanni sabaaf sablammoonni cuftinu ummanni biyya san keessa jiru cuftinu guyyaa obbo Jawhar biyya san keessatti dhufan har'a eenyutu diinaa eenyutu hiriyaadhaa eenyutu firaa waan hin beekne jecha hanga dandeenyutti tasgabbooynee hanga dandeenyutti walii obsaa guyyaa gammachuu san guyyaan kuni guyyaa hundeeffama OMN'dha guyyaa fincila diddaa gabrummaa amata afran
ka Oromiyaa guututti jalqabe sanidha. So kana lameen wal qabateeti obbo Jawaar achirratti mul'achuudhaa fi uummata keenyaanii isin bira jirraa jabaadhaa jajjabeessuudhaa fi achi jiraatu. Kanumaafuu hanga dandeenyetti federaalli mootummaan federaalaa humni tikaa Oromiyaan ijoolleen teenya qeeroon namoonni individually sabaaf sablammiinis responsibility kana akka waliin qabnu jaanii fudhatanii guyyaa san akka guyyaa gaariitti akka xumuran abdiin qaba. Namni lakkoo isa hin qabne biyya keessarraa gama Finfinnee deemaa jira. Reefu sa'a 4 dura dubbiseetiin ture nama hedduu karaa baadiyyaarraa karaa Finfinnee dhufu jira. Namni garii kan makiinaallee hin qabne uummata makiinaa raayidii nuu kannaa jaanii gaafatanii gama Finfinnee kanatti as deemuuf deeman. So lakkoo isa guddaatu namni gamas deemu jira. Hanga dandeemuun uummanni naannoo san jiru wanna kana tasgabbiidhaan akka gaggeessu abdiin qaba. Rabbiin gammachuudhaan isaas achi hagayu rabbi nuuf haa godhumaan jaa. Tole hedduu galatoomi sirriidha. Anillee biyya keessa dhimmi wanti naga'aa jiru ijoolleen daandiitti ba'anii makiinaa liiftii kadhatu eessa dhattu gaafa jedhamu Jawaar Mohammediin simachuu gara Finfinneetti qarshii hin qabnu liiftii nu kennaadhaan ijoolleen gaafa jedhanii magaalaa Ambootiis qophiin akka ajaa'ibaatti godhamaa jira simannaa kanaaf wanti jedhamu jira. Gama biraan immoo waa'ee biyyatti deebi'uu Jawaar Mohammedii wal qabsiisee yaada garaagaraatu jira. Isa kana gara booddeetti gaaffii nan kaasa. Amma garuu shukuri akkuma yaadatamu biyya tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork haga ammaatti tumsa Oromoota biyya alaa jiraniin maallaqaan jechuudha. Informationii sagalee ta'uudhaan biyya keessaas nama hundumaatu itti hirmaataa ture. Garuu biyya alaati maallaqaan tumsuu irra kan ture warra biyya alaati. Amma immoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork biyyatti deebi'ee uummata isaa gidduu taa'ee carraa argatanii jiru warri biyya keessaas. Kanaaf akkamittiin deeggaruu qabu maal gochuu qabu warri biyya keessaa jetta karaa gama keetiin. Galatoomii addeellatu warri biyya keessaa illee gaafa warri biyya alaa gargaaru san carraa itti gargaaran barbaadaa dhaban malee gargaaruu dhiisanii hin beekan ni gargaara jedhanii haalli isaan gaafii adda addaa itti kaasaa turanii jiru. Garuu amma Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork biyya sanii galuun waa sadi Oromoo gurguddaadhaaf bu'aa qaba. Siyaasaa irratti, ikonoomii biyyaa san guddisuu irratti, hawaasummaa irratti, aadaa Oromoo, kaalchara Oromoo, histirii Oromoo irratti dhaleessanii guddisuu irratti, dhaadheessaa qabeenyaa fi irratti dhaleeffachuudhaan Oromoon yoo irratti hirmaate amma akkaatuma miidiyaan biraa yoo laalle biizinasa qarshii irratti dhaleeffatu. Nuti qabeenya keenya ummata keenya waan isaan barbaadan miidiyaan gizee hunda gargaaruuf qophii biyya keessa galeeti. Ummanni keenya immoo haga amma duraa humna xiqqoo biyya alaa bar ummata parsantii takka hin geenye ka biyya alaa jiru miidiyaa kanaas hin ga'e har'a dhiibee qabsoo tanaa wajjin biyyatti isaan bira galee jira. Abbootiin qabeenyaa hayyoonni keenya abbootiin qabeenyaan hayyoonni keenya immoo dandeettiin namuu akkaatuma warri biyya alaa jiru kun ittiif kennetti namni maallaqaan ittiin kennine alatti namni haga dandeef kenne maaliif bilisummaa biyyaa sana fedhaa dheebutee jira uummata rakkate qabnaa. So uummanni guutuun kara danda'uun akkaatuma dandeettii isaatiin ijoolleen barattoonni informeeshina kennuun wanni hundi maallaqa nuti amma agabaasaa deemnee maallaqa kafallee bakka hundaa informeeshina gurree maalii san yoo humna maallaqa humni wanni kun waan qabeenya ummataatii ummata gargaarsa ummataatiin dhaabbatee akkasi erguu yoo dadhabnellee biyya alaatu teenyee informeeshinii dhufaa ture amma immoo isaan keessa jira. Kanaafuu akkuma dur daran informeeshinaan cinaa dhaabbachuu abbootiin qabeenyaan cinaa dhaabbachuu akkasuma immoo dhaadheessaa miidiyaa san irratti fayyadamu entertainmentii adda addaa irratti sa'aa bal'aa qabnaa sa'aa 24 saatalaayitii banaa qabnaa sa'aa fedhanitti murteeffatanii dalagachuu danda'anii kanaafuu itti qophaa'anii itti yaadanii yaada isaanii gara tokko fiduu kanan dhaama. Tole egaa daawwattoota keenya tumsa biyya keessaati karaa baankii daldalaa karaa baankii waldaa hojii gamtaa Oromiyaa akkasumas Oromiyaa International Baankii fi Awaash Baankiin akkaawuntiin banamee jira. Tiishartiin loogoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qabullee qophaa'ee jira. Karaa kanaanii tumsa gochuun akka danda'amudha. Egaa mee Khalid sittan deebi'aati. Biyya keessaatti yeroo sirni kun gaggeeffamu sirni eebbaa kuni namooti bakka garaagaraa irraa dhufanii kan irratti hirmaatan kana qaamonni irratti hirmaatan
akkasumas immoo karaa gama mootummaas haa ta'uu qaamoti deeggartootii firmaattootii sirna kanarratti hirmaatanii maal gochuutu irraa eegama tasgabbiidhaan nagaadhaan akka xumuramuuf. Yaa fayyaade akkuma jee OMN duraan ba'an uummata alaarra qofa irra ture gargaarsi maallaqaa nu qofa irra ture har'a gargaarsa harkannee jirra excuse tokkollee hin jiru dhiifamni tokkollee hin jiru namni naannoo Oromiyaa keessa jiru cuftini uummata Oromoos haa ta'u namni biraatis miidiyaa kana guddifatee bira dhaabbachuun duraan hiree hin harkannee akkamii gargaara warri jiru kun har'a hireen banameefii jira baankiin banameetii jira. Gargaarsa godhuu barbaadan cufa godhuun har'a isaan harka jirti OMN kana bakka sadarkaa amma jiru kanarraa guddifnee sadarkaa guddaa irra geessuudhaaf uummanni alaa fi biyya keessatti Oromiyaa keessatti jiru cufti fi Miidilistiidhaa fi Yurooppaa fi cufti addunyaarra jiru cufti responsibility yookaan dirqama addaa qabna. Kanumaafuu warri biyya jirtan baga gammaddan OMN baga Finfinneetti isinii galee agarsiisaa humna keessan asbaa agarsiisaa. Gargaarsaan bira dhaabbadhaa OMN kun biraanchii ammaaf qabu Finfinnee keessa qaba bakka hedduutti banuu barbaanna kanaaf maallaqaaf barbaachisaa humnaaf barbaachisaa istiidiyoo barbaachisaa kanaafuu mee uummanni biyya keenya keessa jirtan maallaqni qarshiin takkallee waan gooti wanni nuti OMN keessatti warri barre maali namni miliyoona tokko kannee fi namni qarshii tokko kannees investimentiin khasaati jenneeti beeyna kanumaafuu warri biyya jirtan maallaqa xiqqishaan qaba kun uummata takkallee hin godhu jettanii hin yaadinaa. Achuma keessa darbachuun wama xiqqaatanu achi keessa kaayachuun historically yookaan fuulduraafillee OMN kana keessatti qoodaan qaba jechuu ni dandeenya. Kanaan jechuu barbaada karaa gargaarsaatiin karaa bakka biraatiin uummanni OMN irratti bakka san irratti haasa'uu barbaadan cufti wal dhagayuudhaan wal kabajuudhaan uummanni Oromoo akkuma aadaa keessatti qabnutti aadaa sirna gadaa keessatti jaalalummaan obboleeyyummaan wali beeynee stage kanarratti wanni guddaan ani dhaammachuu barbaaddu securityidha nagaya barbaanna wanni nuti deemnuufis nagayaaf barbaanna biyya san guddisuu barbaanna biyya san keessatti nagayaaf tasgabbii uumuu barbaanna kanumaafuu biyya san gizee nuti dhifnu karaa nagayaatiin wanni duraa securityidha ka barbaannu nagaya keenya barbaanna biyya san keessatti OMN dhufee waan gaariidhaan nu dhufe jaanii maqaa guddaa akka horannu barbaanna malee maqaa faallaa waan nuti hin qabne irratti akka maqaa keenya balleessan hin barbaannu kanumaafuu wanni guddaan hojjetan ammaas deebi'ee kaniin ani gaafachuu barbaadu nagaya irratti security irratti akkuma gaafa Prime Minister Abiyyi namni miliyoona 3 fi miliyoona 4 ba'e san keessatti waa hedduutu godhamuudhaaf yaalame sanillee hanga dandeemutti hin milkooyne so karaa keenyaan karaa dandeenyu cufaanu security nagaya naannoo san eeguun dirqama keenya so warra ijoolleen naannoo sanitti sossootu nagayaa fi tasgabbii ummata security wajjin ummata dahannati wajjin ummata naannoo sanii wajjin akka wajji hojjetaniin asumaanuu dhaamsa dabarsuu barbaanna so stagein kun egaa abbootii gadaa ni jiranii beektoonni ni jiranii aktivistoonni ni jiranii hayyoonni ni jiranii cufti isaaniitu stage itti kannameef sa'a itti kannameef gizee itti kannameef san gizee san fudhatanii waan Oromoo tokko godha waan obboleeyyummaa uuma waan miidiyaa keenyaaf waa takka nu godha Itoophiyaa miliyoona 100 ol kataate tana akkamitti nagayni biyya sanitti uumamuu akka dandayu kana cufarratti uummanni keenya akka haasawaniin barbaada har'a wanti guddoon uummata Oromoo harka jirti uummanni Oromoon biyya san keessatti abbummaa biyyaa nagaya biyyaa san eegsisuu irratti nu cuftinuu harka takka wal qabannee abbaa gadaa beekaa sheekota qeesota aktivistoota keenya cuftinu gammachuudhaan guyyaa takkitti san akka gammachuudhaan nu xumaran abdiin qaba nu jabaadhaan jaa kanumaan tanarratti jechuu barbaade yoo tabiraa qabatte malee fayyaa ta'e. Tole hedduu galatoomii ani karaa gama kooti gaafiif deebii koo xumuraan jira dhumarratti waan jettu yoo qabaatte shukrii yaada xumuraa walitti cuunfiiti keessumaa waa'ee biyyatti deebi'uu biyya galuu Jawaar Mohammadii warri kaan deeggaruu warri kaan immoo nariifatee jedhu isa kanas walumaa gala walumatti cuunfiiti yaada xumuraa nutti. Galatoomaa lattuudha. Galiinsa Jawaar irratti akkuma jenne numa boordii keessaa hin galu warra mormee jira.
alarraayis uummanni karaa adda addaatiin even akkaatuma wanni piliis akka inni hin deemne baakaappii Oromoon qabaachuu qabdi inni akkasiin nama tokko ilaaluun qabu maal waan hedduu ka'e san hunda'uu didee namni tokko abbaan murteeffata. Ammas qabsoo kana as geessee jirti qabsoo amma as geessee amma asirra jirtu kana qabsoo kana bakkaan ga'uuf galmaan ga'uuf anilleen qaama namoota achi keessatti qabsoo kanarra hirmaata keessaa adda lubbuuti wanni na godhu hin jiru ummaan tiyya kana dhalte illee dudduuba nan deebistu kajuu murannoo mataa isaa fudhate inni dhugaadha yaanni inni fudhate maali uummata san keessatti argamee uummata san keessatti yaada jiru hunda laalee qabsoo tana dhiibee waan kun as ga'ee jira uummata san uummanni irratti dhumaa jiru kun achi jira uummata kanaa wajjin anis dhaqee laaluun qabaa dhandhamuun qabaa carraa argame kana immoo jijjiirama dhufe kana immoo ka dhugaati moo riil moo so OMN bar gaafa galu guyyaa haa galamu jedhamu test goona seerri yoo dhuguma wanni jedhani seenan seerri sunis ni jijjiirame press law biyya san jiru hundi jijjiirsise waa hedduu jijjiirame hayyama isaatu fuudhuudhaaf ijoolleen if kennanii deeman riskii fudhatanii san hunda keessa dabranii dhaqanii garuu abdiin isaanii uummata Oromooti qeerroodha. Humna qawwee tikaa akkas eeggattee sikuritii akkasiitiin isaan qabanii uummanni ammallee tasgabbaa'ee karaa hundaan isaan cinaa dhaabbatee deeggarsa OMNs akka jirutti bira dhaabbatanii miidiyaa isaaniitii qabsoo isaanii kabakkaan ga'u qabsoo isaaniitii wajjin biyya keessa galee jira. Kanaafuu warra amma galu Jawaar qofaa miti keessummoonni Ameerikaa irraa hojii deemantu jira, Awurooppaa irraa hojii deemantu jira, Ingiliiz irraa hojii deeman, warra UK irraa deemutu jira. Keessummoonni heddummachuu danda'anii keessummoota kan hunda karaa nuu qabsiisanii keessummeessanii tasgabbaa'anii ifiif. Maali beektaa ani kaniin dhaamu ammallee sodaan kiyya gammachuu keessa maraanna nuti mataan keenya yoo waan takka gammanne waan balleessinu hedduu jira. Gammachuu teenyas seerumaan godhannee yoo haalaan nuti gammannes qaamni immoo tikaa kanu eegu sun illee gammachuu qabaa uummanni kun uummata dheebuurra ture jee nu hubatee gulachuu baalaans goonee wajjin deemne hedduu bareedaadha. Manguddoon teenyas akkasumatti abbootiin gadaa qeeroon dargaggoon shamarran bakka hundatti almost Oromiyaa keessatti ni kabajama jeen eega guyyaa san Finfinnee qofaa miti addelatu. Kanaafuu warri Finfinnee dhufuu danda'u guddaan Finfinnee irratti ka dhufuu danda'u naannooma Finfinnee irra warra jiru malee bakka hundatti akka kabajamuuti amma haalli jijjiru koreelleen dhaabbataa jira. So kanaafuu bakka jiran hundatti namuu gammachuu isaa guyyaa san seeraan dabarfatee waa hunda godhatee wanni guddaan uummanni keenya immoo kaniin dhaamu malee miidiyaan kun uummanni ala jiru humni xiqqaan parsantii takka hin geenye asiin geesse warri jiru abbootiin qabeenyaa biyya keessa jiru Oromoo jajjabduu biyya keessaa qabna biyya alaa qofaa miti warri biyya keessa jiru irratti hirmaate gargaarsaan bira dhaabbatee waa hundaan hirmaachise akkasuma immoo nama barates hedduu biyya keessaa qabna humna isaanii kennanii waa hunda godhanii akka cinaa dhaabbatanii itti dhaama galatoomaan isiniin jaanis. Tole hedduu galatoomii yaa Khalid yaada xumuraa yoo qabaatte. Yaa fayyada yaada xumuraa kaniin qabu akkumaan jee guyyaan san Finfinneetti obbo Jawaaraa jiraatan malee koree adda addaa akkuma ammatu qabametti koree adda addaa naannoo adda addaatti namni guyyaa sanii gammachuusaa bakka jiruun qoodachuu ni danda'a. Kanumaafuu namni dirqiidhaan if rakkisee Finfinnee cufatti Finfinneetti walitti dhufuun isarra hin jiru. Because bakka jirumatti yoo silaa kabajan nuufillee seeftiidhaafillee nagayaafillee isaaniifillee uummataa keenyaafillee irra gaarii naf fakkaata. Warri lakkii hin hafnuu ni dandeenya warri jiru bakka dhaabbadhaa ja'an dhaabbachuu heera fudhachuu seera san fudhachuu kana eeggatanii guyyaa san akka gammachuudhaan dabarsan abdiin qaba. Kanumaafuu akkuma amma jenne less than 1% OMN amata afurii fi cinaa sadarkaa kanarra geenyee jirra. Halkanii guyyaa hirribatti dhabaa maallaqa keenya waan dandeenyu ilmaan qabna faamilii qabna akkuma nama biraatti jiraachaa jirra. Sanirraa garuu uummata keenyaaf sagalee ni ta'a waan jiru qabnu jecha maallaqa keenyarraa hambifnee OMN sadarkaa kanaan geenyee jirra. Arra warri biyya jirtan Oromoon arraa achi jirtan miliyoonni 30 qarshuma 20 yoo kennitan lakkoofsa sirmaanuu herrega. So maallaqni kun maallaqa guddaa ta'a. Maallaqni kun haa oolus miidiyaa naannoo adda addaatti biraanchii adda addaatti qabaachuudhaan maaliif wanni amma duraan ala kana keessatti wanni godhamaa ture maali? Information argachuudhaaf biyya hedduu irratti bilbiluudhaan nama qunnamuudhaan maallaqa guddaa baasaa jirra.
arrabaka oromiyaan barbaadu cufatti branch yoo qabaanne niwsii dabarsuun nu cufaafillee aksasa nuuf taha kanumaafuu bakkuma jirtanitti gargaarsa OMN kanarratti dhugaa guyyaa san nu gammachiiftanii nutilleen isinirraa gammannee kana jechuun isin qofarratti ba'aan hafe jechuudha miti karaa Finfinnee ergunulleen lakki nuti warri ala jirru wulii hujii teenya xumuranne jechuudha miti OMN hanga miilaa lameenuu dhaabbatee akka if danda'ee akka inni corporate gurguddaa akka ta'udha fedhiin keenya kan barbaannu malee kanuma akkanumatti biraanchuma ta'ee haaf osoo hin taane sadarkaa guddaa san gizee ta'ee nu cuftinuu irraa gammannaa laffaatii teenya irraa tana namni tokkollee hin laalinaa fayyaadayaa jabaadhaa nagairra jabaadhaa ummanni Oromoo biyya san nagayaan tasgabbiidhaan bulchuu ni danda'a agarsiisa ummanni Oromoo xiqqaa fi guddaan wal kabajaa agarsiisa abbootii amantiitaa fi abbootii gadaa kabajaa kanagaa nutiis bakka jirruun isin hordofna isin bira jirra yaadaan wal bira jirra warra Jawhar Mohammed kana hoggana Oromoo jechuun kana kan barbaachisu murannoo qabaachuudha gizee hedduu maali ka godhu namni deemaa isin dudura laalaa lakki ani deemu hanga dhumtuuti kaju anaatu fakkii tahaaje duutii yoo taatees wanni dhufu cufaafuu fakkii ta'eetiin isin garsiisa jee isarraa fakkii barachuun nu barbaachisa nu cuftinuu inni wanni inni godhu saniif dhaabbannee gargaaruun nu barbaachisa namni hedduun dhugaadha jaalala isaarraa ka'anii yoo Jawhararraa Jawhar nam tokkoo miti miliyoona 40 miliyoona 50 dha yoo Jawhar nu keessaa waa ta'e Oromoon qabsoon Oromoo duubanii deemti kajuudha ka qabanii kanumaafuu qabsoon Oromoo sadarkaa amma geesse kanarratti abbaan fedhellee duuba deebisuu hin dandayu Jawhar keenya ni jaalanna ni kabajna bakka jiretti ummanni keenya cufti sibira jira humaan taa'u namni manguddoon sheekonni islaamonni kiristaanonni du'aa godhaaf warri abbaa gadaa cufti du'aadhaan haa eebbifnu haa gallakkifnu qalbii jalan rarraasina gammachuu isaa dhageenyaa galatoomaan isin jaa fayyaadayi OMN fi lattu wanni isin gootanis waan guddaa OMN ammallees uummata Oromoo sagalee uummata Oromooti nama cufaafuu manni kun banaadha kootaa gootarraa fudhadhaa galatooma. Tole egaa Shukrii fi Kaalidii yaada dhimma waa'ee eebbaa fi tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Oromiyaatti geggeeffamu irratti yaada bal'aa nuu hiruu keessanii fi maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddaa galatoomaan isiniin jedha daawwattoota keenya qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna qophii kana qindeessee kan isin biraan ga'u Allattuu Bishaan ogeessa teknikaa Mahaadii Jundii waliin ta'uuni egaa qophii biroon haga walitti deebinutti qophii har'aa asuma irratti xumuraa qophii keenya kanarratti yaada gaaffii yookiis immoo qeeqa yoo qabaattan nuun gahaa isiniin jenna qophii biroon haga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna nagaatti. Nama ayo dubanjira biyuma namati dubanjira ati lamantatu dubanjira dubina galteti dubanjira walala nabade dubanjira demesidiseti Dubanjira ayoto dubanjira badi budatteti dubanjira biyato dubanjira ayoto dubanjira armeto dubanjira kulleto dubanjira biyato Ayo, siade ani, matu, ada tu, mimito, yo.
akka taate taate dhufaan jira dubbiin gaafasiiti dhufaan jira dhabuu hin sobamu dhufaan jira takka sobameeti dhufaan hirrabne ammatti olaantummaa ilmaan naftanyaadhaa gama miidiyaatiin irratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jenne hirrabne ayyootoon yaadin dhufaan jira humna godhadheeti dhufaan jira sibiili somsuudhaaf dhufaan jira wayyaanee cabseeti dhufaan jira biyyatoo dhufaan jira kulleetoo dhufaan jira harmeetoo dhufaan jira ayyootoo dhufaan jira biyyatoo dhaabatoo ayyuutuu kuteetuu haadhatuu ayyoo siyaade ani mamitoo haadhatoo biyyatoo ayyoo siyaade ani akka taate taate dhufaan jira dubbiin gaafasiiti dhufaan jira dhabuu hin sobamu dhufaan jira takka sobameeti dhufaan jira ayyootoon yaadin dhufaan jira humna godhadheeti dhufaan jira sibiili somsuudhaaf dhufaan jira wayyaanee cabseeti dhufaan jira biyyatoo dhufaan jira kulleetoo dhufaan jira harmeetoo dhufaan jira